يا قرآن ربي سندوكان دين الرائفة يا إفا جروف جيرينيا برجو ولا اللي هفة أستاذ أبو أنصار الدين سيكا شامان نويفة جزانك سيفا قلفمو فردوسي رب الرادوفة جزانك سيفا قلفمو فردوسي رب الرادوفة يا قرآن ربي سندوكان دين الرائفة يا إفا جروف جيرينيا برجو ولا اللي هفه أستاذ أبو أنصار الدين سيكا شامان نويفه جزانك سيفا قلفمو فردوسي رب الرادوفه جزانك سيفا قلفمو فردوسي رب الرادوفه الحمد لله ربي شكري تيتي الرقيني قمتشو دوران قمنو جالادا تارقيني ختمي قرآن ربي ججوها لالا dageenye dhufnee ijumaan daawwachuuf nama yuutu irra geenye raajiidha dubbiin taarraa tan seenaadhaaf ooluu keenye barattoota eebbifamee har'a khatmii itti geenye guutoowwan obsaaf kutannoon seenaa teessanis dhageenye Seyfuddiinii fi Toofiqii jabaadhaa isin hin jenne Faatimaadhaa fi Ajiibaa gammachuu teessan argine ijoollee faaya akka warqii baga wajjina suugenye Baba keenyaan Ansaaruddin si akka shaamaan nu ife jazaan kee si haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe Bagaga maddan kongiraa irra deebi'aatiin jira gammachuu eeba teessanii tan gammaddan guyyaarra Seyfuddiinii fi Toofiqiin alfa mabruuk jechaa jirra hojjechaa quraana bartaan geessaniiti guyyaarra halkaniif guyyaan iyyine akka khalqii tiktookirra jabaadhaa itti nuuf ufaa baradhaa ilmi rabbirra na'am jecha barattanii yaa shamarran koo kongira ijoolleedhaaf akka warqii teessan tun na nyaatti gara Faatimaaf addee Ajiibaa baga geessan guyyaarra juuza soddomatu murtaan hadiisaas baraatu mura Hirete isan isaa tolchuu bareedina tolee ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe yaa qur'aana rabbii siin dukkaan diinurraa ife yaa ifa jiruuf jireenya barachuu wallaalli hafe Ustaaz Abuu Ansaaruddin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe quraana rabbii barachuu maaluma isa qixxaawa tolcha haalaa fi amalaa miidhaysaa keessaa fi alaa karaate hogguu karaatus lakkuma mi'a dabala dadhabbiin qabdu karaanaa raaxa sammuudhaaf dabala tasgabbii qaamaa fi qalbii dawaa sheeyxanaaf wallaala fayyisaa budaaf falfalaa kottaati dhugaa iflaala kan dhugee mi'aasaa harkee fuulleedhaan keessatti ilaala kan didee ofuma dagee wallaalaan boodaddu hafe Ustaaz Abuu Ansaaruddin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe Ustaaz Abuu Ansaaruddin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe yaa ijaaf gurra ummataa ustaazii nu si jaalanna baabaa koo yaa gaarii namaa galatoomi nu siin jenna obsa kee nu barsiifattee galata kee akkamiin himna lafaati nutti lafaatee nuti gammannee mul'anna osoo ati nuuf hin jirre qaata wallaalaan salphanna si aarsaa tumaas geenye ustaazii dhiifama jenna si aarsaa tumaas geenye ustaazii dhiifama jenna yaa qur'aana rabbii siin dukkaan diinurraa ife yaa ifa jiruuf jireenya barachuu wallaalli hafe Ustaaz Abuu Ansaaruddin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe eenyumaatu
Nuna mafta miyaka ustaza wafi nubarsi sudaaf of qabee dargaggummaa lubbuu wafi lafee halkaniif guyyaa lubbuusaa miidheetii wafi rabbii koo mootii caalamaa siin kadhaaf jaaladhu wafi ta'iisaa haa taatu rabbii dagaagee mul'atee ife ustaaza bu'aan saaruddiin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe galatoomi amiira koo yaa leenca fakkii hin qabne siinas geenye gaarii namaa kan fakkeenyaan hin argamne dargaggeessa amiin qaalii si jarrabne nu siif kuune hundumaan amiirranii galatoomaa siin hin jenne hundumaan amiirranii galatoomaa siin hin jenne yaa qur'aana rabbii siin dukkanti nurraa ife yaa ifa jiruuf jireenya barachuu wallaalli hafe ustaaza bu'aan saaruddiin si akka shaamaan nu ife jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe jazaan kee siif haa galfamu firdawsi rabbirraa dhufe